Hayya hordoftoota YouTube channel kiyyaa jira jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti suniif haa baay'atu. I love you amisuusin jedha. Viidiyoo qubaa kiyya hojjedhee beeku. Har'a ergaa tokko simbiraan gahuudhaan kanan barbaade jechuudha. Fakkeenyaan haasee viidicha haga dhumaatti daawwadha. YouTube kiyyaa akkasumas illee subscribe share illee naa godha. Isin malee maalan qaban mukti illee baala qaba. Mixiin wal gargaartee walitti hidhattee laga ceetedhani jirbiin immoo walitti fu'amee arba hidhadha. Kanaafuu yoo waltaane wanta baay'ee rageenya wanta YouTube kiyya share naa gochuun dagatina like naa godha sinin jedha. Daawwachuu qofa otoo hin taane daawwattanii like naa godha. Kanaaf mata dureen koo har'a kana irratti haasa'uudha barbaade wanti hundumtuu yeroo qaba waan hin jedhu irrattidha. Sababni isaas namoonni baay'een akka waan duubatti hafaniitti, akka waan carraa hin qabneetti, akka waan kan isaanii badaa hin ta'eetti, akka waan isaanii namaa gadi ta'anitti yeroo of yaadan jira jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha. Garuu waa'een nama sanaa wanta namni sun barbaadu yeroo isaatti malee hin ta'u jechuudha. Yeroo ani barbaadutti hin ta'u, yeroo isin barbaadanitti hin ta'u, yeroo isaatti ta'a, yeroo isaa guyyaa isaatti ta'a jechuudha. Sababan akkas jechaa jiruuf qabaan waan qabatamaadhaan hin argee jechuudha. Kanaaf namni tokko jechuudha isin warri biyya Arabaa jirtan kun jechuudha. Ani maaliif hin galuu? Ani maaliif mana madaamii keessaa hin bahu? Ani maaliif hin gaa'ela hin dhaabbanne? Ani maaliif hamma kana ture? Haankoo yoom ta'a? Ani maaliif nyaan mijatu? Anis akka namoota yoomin gaa'ela dhaabbadhaa? Yoomin daa'ima godhadhaa? Yeroo baay'ee waan jedhamudhaanis jedheen darbe waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo isaa malee hin ta'u. Yeroo isaa keessaa iyyuu bara sana keessaa guyyaa sanatti malee hin ta'u. Guyyaa sana keessaa sa'aatii sanatti malee hin ta'u jechuudha wanti sun. Kanaaf anis yeroo mana madaamii jiru yoomumani sarraatenya madaamii ta'uu dhiise, yoomin hojjettuu madaamii ta'uu dhiise, yoomin gola ishii keessaa bahaa, yoomin jireenya mataa koo eegala, anaaf yoom darbaa, ani yoomin nama ta'aa. Ani yoomini kan kootti jiraachuu eegala jechaan ture jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii jira jechuudha. Kanaaf wanti sun immoo maalidha? Yeroo isaatti malee hin ta'u. Yeroo isaatti guyyaa sanatti bara sana keessatti ji'a sana keessatti malee hin ta'u. Ati jetteef hin ta'u, ani jedheef hin ta'u, ati jarjarteef hin ta'u, an jarjareefis hin ta'u jechuudha. Yeroo sanatti maaliif naa ta'uu dideedhee uumaa ofii gochuu hin danda'u. Waan tokko ofii koo yoon gaddas, yoon jarjares, yoon bo'es humaa yeroo sanarraa jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Wanta dogoggora keessa yoon seene malee, waan badaa yoon ofirratti fide malee, wanta ta'uudhaa malu ofii koo gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo qaban siniin jedha wanti hundumtuu. Anatu yeroon dahee yeroo dahuudhaaf mana yaalaa dhaqe jechuudha. Yeroon hospitaala galutti baay'ee yeroo dhukkubbiin natti hammaatu dubartoonni baay'eedha waan ta'aniif dubartoota baay'ee jira kutaa sana keessa kutaa itti ciniinsifatan jechuudha. Hundumtuu ciisee ciniinsifatan, ni kaan ciisan, ni kaan dhaabbatan, ni kaan deeman, ni kaan ol jedha. Wanti isaan godhan hundumtuu hin jiru. Baay'eedha garuu suma akkas ta'anii sa'aatiin isaanii guyyaa sana keessa sa'aatiin isaanii yeroo gahu hin da'u. Garuu hamma sana dhiphatanii dhiphinuma sana keessa darbanii dandamachaama hin da'u mooti. Dabareedhaan wanti sun sa'aatii malee hin ta'u waan ta'eef yeroo isaatti malee waan hin dahamnee fi otuma jedhanii otuma ciniinsifataniituma iyyanii otuma bu'aniituma bakka waan arge waanuma malle ta'anii sa'aatii isaanii naga'u garuu hin dahu. Isaa booda nagaadha noormaalii ta'u jechuudha. Kanaaf an maalan jedha seetanii anis jara keessaa tokko waan ta'eef anis na dhukkubaa irra waan ta'eef yeroo isheen tokko deessu maal taatu ana ta'een jedha. Boqattee kaasheen deessee bakka boqatte. Anatu ta'e maal ta'an jedha. Inna isheen tokko deessus anuu yoomiin dahan jedha. Hankoon jedha yerootti sa'aatiidhaan wal faanallee warri dahan jiru waan ta'eef hospitaalli isaa guddaadha waan ta'eef dubartoota baay'eetu seenee jira. Kacarraa ta'e yeroo hundumaa akkanatti dahu ta'e ani hin beeku. Maal ta'a hankoon jedha, ani hin dahuun jedha, hankoon gahu sa'aatiin hin jedha. Yoomin dahan jedha, sa'aatii meeqatti hin dahan jedha. Bakka isaaniin innaan laalu immoo dhukkubbiin natti hammaata jechuudha. Yeroo isaan dahanii aara galfatan ani immoo dhukkubbiin natti caala maaliif ani hin dahu hankoon keenya sa'aatii jedheen jechuudha. Sababni isaa sa'aatii jedhame sana malee ittiin ta'u kaa sa'aatii sanatti malee hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaan isinitti himaa jira jechuudha.
Kanaafuu isheen tokko dubartiin tokko fa'a amma fakkeenyaaf ganama dhufte an galgala sa'aatii 5 ganan seenee hospitaalichaa halkan keessa sa'aatii 5 seenee narra bulee narra ooluuf iyyuu isheen garuu ganamuma naannoo sa'aatii 2tti seenteetu sa'aatii 5 ta'u hundeesse akkamitti akka deesse hin beekamu. Kutaa iddoo dahumsaallee toon gahiin otoo maciinsifattu teessee kaatuuti yeroo jalqabu bakka ala xulu yeroo sanatti hin deesse jechuudha mucaa. Kanaaf annannee innaa isheen deessu na bira turte kan isheen ciiste nannee baay'ee jechuudha. Akkamitti amma dhuftee amma sa'aatii kana keessatti deessi jedhee nannee yeroo ilaalamu waan hundumtuu noormaalii mucaanis nagaadha. Doktoroonni illee yeroo dhufanii iddoo isheen itti iddoo da'umsa kutaa da'umsa kan biraa qofaadha mitiire achillee geessisuu hin dandeenye sarditeetu iddoodhuma ciniinsifatamu sanatti deesse jechuudha. Kanaaf doktoroonni illee baay'ee gammadan. Bakka carraa akkasii qabaachuun baay'ee gaariidha jedhan tokko dubartiin sunis hin dadhabne hin dhiphanne doktoroonnis as qabu achi qabu ilaaluu maal jechuufittis yeroo isaanitti fudhanne hin dhiphanne. Kanaafuu maalidha carraa jechuudha. Kunis carraa. Fakkeenyaaf dubartoonni warri lamarra bule jira. Warri guyyaa tokkorra bule jira. Warri ana durallee dhaqan jiru. Isaan otoo ta'anii isheen kun amma dhuftee deesse. Da'uun isaanii hin oolu garuu chaalenjiitti baay'ate jechuudha isaanitti. Kanaaf jireenyi namoota baay'ee akkasii akkan ilaalutti jechuudha akkan baradhetti jechuudha akkan kanarraa keessanii ibsaa jirutti jireenyi namoota baay'ee akkas. Namoota tokkoof dafee waan hundumtuu hin milkaa'a. Namoota tokkoof jechuudha itoo hin dadhabiin otoo ulaagaan ittiin baay'atiin otoo bu'aa bahiin isaaniitti hin baay'atiin jireenyi isaanii milkaa'a. Namoota tokko immoo hin milkaa'aaf garuu dhumarratti baay'ee dadhabu, baay'ee deemu, baay'ee xaaru jechuudha namoonni baay'een. Bakka kun adeemsuma jiruuf jireenyaa jechuudha. Amma isheen ammuma dhuftee amma sa'aatii 3 gidduutti deesse inni kaan 2 bulee rakkatee bakka huuqqatee iji keessa bubbu'ee daalachaa'e inni kaan immoo guyyaama tokko bulee dhukkubee hidaa. Kanaafuu wanti hundumtuu yeroo qaba jechuudha. Sa'aatii isaatti malee hin ta'u jechuudha. Guyyaa isaatti malee hin ta'u jechuudha. Fakkeenya kanaas itti maan jira jechuudha. Waan hundumtuu fakkeenyaa waan dubbatamuuf jechuudha. Ankan koo maaliif hin taane ayyoomiin asii baha yoomiin mana godhadha yoomiin kana keessaa baha wanti keessaa bahamne hin jiru. Dhagaa bichaadha kan iddoo kaa'ametti hafu jechuudha. Dhagaanuu yoo wanti isa kaasu dhufee hin ka'achi jechuudha. Konkolaataa gurguddaa inni maalidha inni dhagaa kaasu inni mana fa'aa diigu sun yoo dhufe dhagaa gurguddaa sanannoo achii kaasa. Garuu dhagaan ofiisaa achi hin ka'u. Kanaaf dhagaa bichaatu iddoo kaa'anitti hafa malee namni nama ta'ee lubbuu qabu hafuura qabu hojjetu socho'u bakka sanatti hin hafu hin jijjiirama jechuudha. Barrillee akkuma jijjiiramu barri tokko bara tokkotti akka wal dabarsu yeroodhaan wal jijjiireetu namnis jijjiiramaa deema jechuudha. Yeroo isaatti immoo wanti kamiyyuu hin ta'a. Wanti kamuu yeroo isaatti immoo bareedee ta'a jechuudha. Chaalenjii haa qabaatu iyyuu malee bu'aa bahii haa qabaatu malee wanti hin sirranne hin jiru isiniif jedha. Kanaafuu dadhabbiin jiraachuu danda'a, dhama'uun jiraachuu danda'a, gaddi jiraachuu danda'a, bu'aa bahii baay'een jiraachuu danda'a. Garuu yeroo isaatti wanta si yaaddanii hinuma isiniif ta'a isiniin jedhan dhugaa. Gaa'ilas taanaan yeroo isaatti hinuma isiniif ta'a. Waan isin karoorfattan hundumtuu hinuma isiniif ta'a jechuudha. Bakka isin haa dadhabsiisu har'aaf garuu isinittis haa ulfaatu, ba'aa isinitti haa ta'u, bu'aa bahii isinitti haa ta'u garuu maali isinumaaf ta'a. Yeroo isaatti garuu maali obsa gaafata jechuudha. Obsa gaafata. Kanaaf dubartoonni nama ciniinsifatan kun obsanii dhukkuba amma sana danda'aniitu mucaa isaanii argatu. Obsatoo hin qaban ta'ee ituu waan tokko ofuma miidhuudhaaf iyyuu akka hin taane of godhu ta'ee mucaa isaanii miidhuu danda'u waan tokko isaanirra gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf obsi baay'ee barbaachisaadha. Dhukkubbii hamma sana dandamatanii kallattii jedhametti ciisanii kallattii jedhametti dhaabbataniitu mucaa nagaa da'u. Malee doktariin bukkee karaa bitaatiin ciisi jedhee isheen immoo diddeetoo garaadhaan ciiste kun amma of miiteetti jechuudha. Argitan mucaa isheerra ciiste mucaa ishee ajjeesteetti jechuudha dubartittiin. Akkasuma namoonni baay'een wanti tokko milkaa'uun naa diduu of miidhuutu hin taane dhiisanii carraa ofiisa kan biraa eeggachuu obsaan jechuudha. Yoo inni tokko
wal qixxaachuu didee obsanii amma inni wal qixxaatutti eeguu. Bakka hammuma dubartiin sun sa'aatiin shii gahee mucaa shii deessutti obsitee dhiphattee eeggattu wanti tokko amma isinii milkaa'utti hamma wal isinii qabatutti hamma karaarra isinii buutti obsuudha. Wanti kamiyyuu wanti akka taphaatti argamu jiru, wanti akka tolaatti argamu jiru. Itoo ittiin dadhabiin, otoo irratti hin gaddiin, otoo hin booyin wanti argamu tokko illee hin jiru jechuudha. Garuu yeroo dhufu nama gammachiisa, yeroo dhufu nama boqochiisa, yeroo dhufu waan hundumaa fidee dhufa jechuudha. Kanaafuu waan hundumtuu yeroo qaba hin jedhan, waan hundumtuu yeroo qaba. Wangeellis akkasuma jedha jechuudha. Kolfuun illee gadduun illee yeroo qabeedha. Kanaafuu yeroo isaatti immoo hin ta'a. Yeroo isaatti waan hundumtuu bareedee ta'aa isiniin jedha. Kanaaf fakkeenya dubartoota ciniinsifatanii dahanii kaasee isinii irra taasisuun koo akka wanti hundumtuu yeroo qabu, yeroo isaatti immoo akka bareedee ta'u isin ibsuu barbaade. Namoonni baay'een warri of ajjeesan fa'aa jiru, of sadhamanii wanta garaagaraa fa'aa wanti of godhan jiru, fooqiin fa'aarraa of darbatan jiru. Kana jechuun of sadhabuu jechuudha. Yeroo eeggachuu dadhabuu jechuudha. Bakka dhiphinni baay'een jira, gadadamuu baay'een jira, reebamuun illee jira. Wanta biyya ormaa keessa wanta baay'ee jira. Ani argeera waan ta'eef. Iddoo meeqatti galee argeera waan ta'eef waan arabni nama gootu viidiyoo isaa hojjedheera. Yoo xiqqaate nama mana baay'ee 8 olitti madaamii 8 yoo xiqqaate galee ilaaleera. Garuu inni amma kana keessatti ofii koorratti miidhaa geessisuudhaaf tasa yaadeen beeku jechuudha. Nan obsa. Uumamaanis baay'ee obsa nan qabaan. Uumamaan iyyuu obsa nan qabaa. Kanaafuu obsee hamma naa ta'utti hamma naa darbutti hamma iddoo gaarii argadhutti obsee dhumarratti mana gaarii gala jechuudha. Kanaafuu namni obse maal ta'a waan gaarii irra ga'a jechuudha. Yeroo namni eeggatu obsuu jechuun baay'ee yeroo eeggachuudha. Hiikni isaa obsi. Qo'i obsennaa jedhama. Maal eegaarsa jechuudha. Yeroo kee eeggachaa jirta jechuudha. Kanaafuu yeroo isaatti wanti kamuu isinii ta'a. Gaalli isinii ta'a, biyya galuun isinii ta'a, waan hojjechaa jirtan isinii ta'a, mana ijaarsuu taana isinii ta'a, konkolaataa bittuu taana isinii ta'a. Garuu yeroo sana eeguudha. Yeroo isaatti wanti kamillee hin ta'a isiniin jedha. Kanadha haasaan koo har'aa jechuudha. Viidiyoon koo har'aa jechuudha. Akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo koo sheerii naa godha, laayikii naa godha. Yuutuubii koo yaadallee naa barreessa. Viidiyoo akkamii akkan hojjechuu qabullee komentii keessa nan dubbisa waan ta'eef yeroo haasaa hin haasofna, yeroo qoosnus hin qoosama jechuudha. Yeroo wanta sirrii haasaamus, yeroo wal gorsus jechuudha. Isinis yoo na gorsitan, yoo natti himtan nan fudhadha isiniin jedha. Tursi gaarii isiniif haa ta'u. Baay.